qalbiin na cabee kanaadha dhabee si tola qabee jiraadhu harmee koo way haadha dhabuurra haadha dhabduu barmaatii dhabuurra way maatii dhabaa. Dheeresse haa sabboon tommuu osoo jecha kana dhageette yookaan waan naan jettuun beeku isiillee baay'ee takka na kabajjiyan illee baay'ee takka isii kabajaa garuu ammoo bakka dhugaatii fi bakka dhugaatii yoo deebine waa wal sodaa fi wal sobuu dhiibnee tuma afaan tokko dubbanna jechuudhaan isiillee akka isin daawwattoota kana wajjin taatee jecha tokko madaalamaa tokko naaf dhiyeessitu asumaan gaafataa kan namni beektan yeroo manatti illee waa waliin haasa'u jira garii walirraa faa qaanfataa isirraallee haga tokko namni sodaatee irraallee ni qaanfataa. Ammas ammoo yoo isiinuu laa jette ammoo yookaan aaree yookaan waan biraa jedha kanaaf ammoo waan dura jenne takka isii butee bakkuma jirtu sanii deemuuni takka mana haadhaatti deebisee isii salaamata jedhee karaa kiyya tawakkalu warri filannoo biraa naa filattaniif warra sababa keetiin mijaa'uun tun akka taate Mustafaa ati rabbuman sodaattu maali jettan suni hisaaba namaa irratti yaada kennuun hin jiru. Namni yaada kennuun dadhabachuu alaa hisaaba namaa irratti anillee osoo nama biraa taate hooma jira. Kanaaf ammoo garuu keessa ruutu beeka. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa jirtu bakka isin jirtan nageenyi haa jiraatu. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa har'a ammoo dhufne maay kana akkuma YouTube kiyya kanarraa babbatu jira jechuudha maaliifi waa hedduu takka harkaan qaba achi deemuun dhibdee duuba ay deebuunis dhibdee jidduu kana hafoo rakkoo fiddee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkuma beekamu alhamdulillah rabbil alamin sabboontuulee nagaan argee jirra nagaan arginee jirra jechuudha walumaa galaanii mana haadhaatitti hin deebifne qofa mana haadhaatitti ammoo wanni deebisuu dhabeef akkuma dura isiniin jedhee formaata duraan isiin baateef san itti godhaa jedheetuma dhiisee jechuudha walumaa galaanii formaanni sun ammoo maalidha ni beektan hundi keessanuu ammoo formaanni sun maalidha ofuma jajjabeessee ofirraa haadhaa badhuu malee formaata wayiitu harkaan qabu jechuudha maalidhaa fi anaa buruuftan keessaa Nasiima haflaa godhee fi yookaan ruusa xiqqoo tokko godhee fi mana galcha jedhu sabboontuun baddeen dhuga guyyaa saniiti. Anaaf Nasiimaallee nagaa walitti hin qabnu jechuudha. Anis ammoo ka isiin baddee xiqqaattullee attaan waan taatullee taatu intala namaati. Ani xiqqoo sammuu yaaduu dhabee ji'a lamaa fi ji'a takkaa fi maal kanaaf jechin ariifadhu jedheeti callisee jechuudha walumaa galaan. Waa'ee kiyyaa achumarratti dhiisee jechuudhaan ammoo guyyaan akkuma jirutti natti laakka'utti jira jechuudha galmeen akkuma barraa'etti jira wanni kalee tareen deebu wanni dheengadda tareen deebu wanni har'a taruus hin deebu jechuudha guyyaan akkanumatti taa'insumaan qaxarumaan osoo waliin nu kennu ammoo garuu boru osoo jennu har'a geennee boruun sun ammoo akkan dhufnellee ni beeka yoo ani fide malee dirqiidhaan karaan kun hin ta'a kunis boruun sun har'a jedhee hadhuma tana yoo boru godhe malee jechuudha. Boruun sun akkan dhufne akka qaxaroon na kennitee amanni amatan na kennu ni beeka kanaaf ammoo sabboontu osoo waan feete taateen eeggadhu jedhee jala muree jala sararee jira jechuudha tanaan duras baay'ee nama ajiifata namni osoo waan feetillee taate osoo akkuma nagaatitti illee karaa deemtu waa taate sababa isii Mustafaadhaa ni jedhanii an kalaama namaa irraallee dalagannee dhugaa feenaan jechuudha garuu ammoo taa'eetuma yommuu ofii kiyyaayyuu laalu anaaf jecha nam tokko miidhaminii na sababa kiyyaaf namni tokko miidhaminidha jechuudhaaf xiqqoo ufuma callisee malee nama tokko charraan dalagadhu jechuudha arrabni namaa maan na godhas jedheeti miti walumaa galaanii garuu ammoo wanni natti wanni tokko wanni isinii mari'achuudhaaf dhufe jira jechuudha hadha ammoo suni ammoo karaan inni na baasu karaa Roomaa irraa na baasa jechuudha karaa Roomaa kun ammoo duuba deebisaa hin qabu afoo achi deemus hin dandeettu yoo waa takka murteessite malee wanni sun ammoo takka itti najjaha takka ammoo nima dhabaa ilal abaditti yoo jette qofa anammoo karaa san irraa keessaa tokkochaaf takka filadhe jechuudha walumaa galaan lama keessaa inni sun osoo mana haadha sabboontuutitti hin galchiin sabboontuu mahkamaa geessee karaa dhiyaatuun karaa laaftuudhaan nikaa hidhadhee
Yamanii keessaa haadha sabboontuutiif muraadiinillee salaama jedhee bahu takka. Lammaffaan ammoo salaamu alaikum jedhee haadha sabboontuutiif sabboontuu walitti deebisee nasiimaa fuudhee sabboontuu ilal abaditti dhabuudha. Sadaffaan alaa isaaba keessan irratti saniin barbaadu. Almuhim sadaffaan hin jirtu jechuudha walumaa galaan filannoon sadaffaa hin jirtu. Lamaan kana keessaa mee nama kamtuu Mustafaaf tokko filata lakkoofsi tokko butii Itoophiyaan deemi yookaan bakka feeteen geeffadhu garuu ammoo ima buti baay'ee eeggattee hagarraa qabda siif jecha miidhamtee butii ka'ee lakkoofsi tokko faa lakkoofsi lammaffaan ammoo micayoota nasiiba kee akka duraanii siin kennaniillee sitti dorgatanillee haadhomarraan abbamarraan haa dhuftu manaadha sabbootuutti deebisii ka jedhu tamaam deebii asirratti isintu jedha fakkeenyaaf isin haa jettanii malee lakkoofsa tokkoof lama kana keessa natu filatee malee sabboontuun maal filatti kamirraan na wajjin deemti yoo jenne san ammoo ganaa yaada isii hunda addaan babbaru jira jechuudha. Ammoo walumaa galaan wanni nasiimaa wajjinillee haga ammaa waan takka tarfaan kee takka duubatti hin deebiinii fi tarfaan kee takka afoo achi hin deeminii fi kana jechuudha. Ammallee nasiimaallee nama yeroo dheeraa waa waliin dabarsinee nama wannaati miti jechuudha. Mujarrad karaa ani walumaa galaan wal barannee fuudhinsaa feerumni akka nama kennaatiif yookaan akka kennaa miti namatti ulfaatu aadiidha basiitaa nama taanaan nima fuudhanii karaa rabbii irratti ala sunnati law rasuulii yoo waliin jedhanii namni waan umrii amata tokko yookaan ji'a 5 yookaan maal eeggattee walumaa galaan isii sobee miti jechuudha. San kalaama guyyaa duraa akka itti dubbannellee ni beeyti isiillee ni natti aartee fi naa maal gootiin jedhee yaadu isiillee mashaayira isii cabsuudhaaf osoo hin ta'in jechuudha. Almuhim filannoo tana akkuma isinii deebisee akkuma karaa isinii godhee jirutti jira. Viidiyooleen ammoo hin gadda isinii mares taanaan jechuudha. Gaaf duraa isinii mares taanaan jechuudha. Akka furmaata kana itti godhu malee isii manatti hin deebifnee furmaata itti godhu malee isii manatti deebisuu hin danda'u yookaan lamaffaa yoo callisee taa'ee eeggadha malee ammallee yookaan kaatee baddi. Namni kun haga sammuulleen dhaguma daa'imummaa qabu yookaan daa'imummaa qabdu saniin yookaan sammuun isiillee yookaan waan biraa fakkaate yookaan baddee yookaan dhiiruma jalaa baddii anillee Mustafaa goba jettee dhiiruma wayii tokko jala baddii anillee ammoo dhugaa feenaa yoo namni biraa itti taphatee yookaan dhiirri biraa itti taphatee saniifuu isii gatee yeroo deemee isii nagaa mana deebitee jechuudha gizee biraa itti taphatanii sababa kiyyaa fi inni aaraa baay'ee takka ani walumaa galaan badii guddaa dalaguu kiyya gaafsan seenuu irraa har'a bakka sam hundaa dhiisee miizanaan deemuu naa wayya jechuutu hagana teessise waa hunda laale waa hunda akka waan karaa tokkocha malee karaan jannataan jirreetti jechuudha. Akka waan karaan fuudhinsaa karaa sabboontuu irraa malee ittiin jirretti taa'ee baay'ee tokko eegee baay'ee tokko isiis eegee waan silaa eegu eegee waan silaa aqlii fi qalbiin tiyyanatti himtellee addaan baasee walumaa galaanii garii aqlii masana dhagaa ati caal sirraa deemu yeroo nu hagamu duraa baay'ee eegdaadha haganaan uf gahe jechuudha. Namni xiqqaa guddaan natti kolfuu gahe tokko. Jecha namarraallee dalagadhuu duraa isinii himee jira garuu ammoo anummaanuu uf ta'ee yoo laalu hoggaa sadifaa eeggatanii dhabuu yoo geette dubbiini xiqqoo jecha namaa caalallee seenaallee nama kolfa. Walumaa galaan hoggaa lama eeggadhee alhamdulillahi rabbil aalamiini eeggatuun hin hafeera amma gaheera ammas akkuma dura jenne takka isii butee bakkuma jirtu sanii deemuuni takka mana haadhaatti deebisee isii salaamata jedhee karaa kiyya tawakkalu warri filannoo biraa naa filattaniif warra sababa keetiin micayoon tun akka taate Mustafaa ati rabbuman sodaattu maali jettan suni hisaaba namaa irratti wanni hin jiru yaada kennuun hin jiru namni yaada kennuun dadhabu jechuu alaa hisaaba namaa irratti anillee osoo nama biraa taate hooma jira. Kanaaf ammoo garuu ka keessa ruutu beeka ka gubateetu beeka akka laalaan itti maal nama gootu jedhanii almuhim walumaa galaan kabajamtoota hordoftoota kiyyaa isinitti illee dheeressee haati sabboontu ammoo osoo jecha kana dhageettee yookaan waan naan jettuun beeku
isiillee baay'ee takka na kabajjiyan illee baay'ee takka isii kabajaa garuu ammoo bakka dhugaatii fi bakka dhugaatii yoo deebine waa wal sodaa fi wal sobuu dhiibneetuma afaan tokko dubbanna jechuudhaan isiillee akka isin daawwattoota kana wajjin taatee jecha tokko madaalamaa tokko naaf dhiyeessitu asumaan gaafataa kan namni beektan yeroo manatti illee waa waliin haasa'u jira garii walirraa faa qaanfataa isirraallee haga tokko namni sodaatee irraallee ni qaanfataa ammas ammoo yoo isiinuu laa jette ammoo yookaanuu aaree yookaan waan biraa jedha kanaaf ammoo waan tokko hin jedhuun jechuudha hiriyoonni ammoo waa namaa gootuuf yookaan nama biraa dhaabattu yeroo ammaa kana hin jirtu hiriyaan ofii waa jaalatu malee hiriyaan nama waa jaalatu yeroo ammaa kana hin jiru inuma hin jirre walumaa galaan hin qabu safaan hin qabu osoo hin ta'in inuma xixiqqaattee takka takka deebitee takkaan sun ammoo haajaa ofiitiif mashguula fa'aa ta'anii almuhimmi walumaa galaanii kanaaf ammoo yeroo ufumaa onni ofiitiin jabeessanii yookaan mana soddaallee dhaqanii takka salphatanii takka deebi'anii argatanii deebi'an geette jechuudha almuhimmi haati sabboontullee asumaan deebii tokko lama keessaa tokko naaf filatti ana qofaa fi miti micayyoo isiitiifis filatti jechuudha walumaa galaan isinitti illee dheeressee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa asumaanii chaanaala wayii isinii beeksisuu barbaadachuudha chaanaala mucaa dheengadda sabboontuun biratti wanni taatee san jechuudha walla baay'ee takka galatoomfachuu barbaade jechuudha asumaan chaanaala isaallee viidiyoo sabboontuu san jala isinii kaa'u jedhee osoo jalan kaa'in gadhiise jechuudha tasaasa'ee ani raafadhee garuu viidiyoo kana jala isinii kaa'aa jechuudha akka itti gortanii subscribe gootanii isiniin jedha kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa qophii keenya akka xumuraa warreen wajjin turtan galatoomaa horaa bulaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye